Mijuu oduutiin Istireet of Hormuz irraa al takka dabruuf doolaarri miliyoonni 2 akka Iraaniif kaffalamu Iraan murteessite. Walitti bu'iinsi baha giddu galeessaa Istireet of Hormuz cufe kun hanqina boba'aa gaazitiif addunyaa guutuu saaxileera. Kanumaan wal qabatee rakkoo hanqina boba'aa kana haga takka furuuf qajeelfamni haaraan USA irraa gara ardii Eeshiyaatti laatame. Eegaa walitti bu'iinsi baha giddu galeessaa keessatti uumame hordofuun Istireet of Hormuz cufamuun isaa gatii boba'aa addunyaa kanaa akka malee akka ol ka'u taasise. Kanuma hordofuun Ameerikaan, Faransaay, Jarmanii fi Jaappaan dabalatee biyyoonni hedduunis lammiilee isaaniif tarkaanfii hanqina gaazii boba'aa hir'isuuf tooftaa garaa garaa akka fayyadaman lammii isaaniitiif dhaamaniiru. Kanuma wal qabatee biyyoonni biroos itti fayyadama boba'aa irratti qajeelfama adda addaa addunyaa guutuuf baasaa jiru. Kanneen keessaa ardiin Ameerikaa kutaa adda addaa keessatti gatiin boba'aa haalaan waan dabaleef qajeelfamni qusannaa uummataaf laatame. Kanarraa kan ka'e Kaalifoorniyaa keessatti hojjettoonni mootummaa torbaanitti guyyaa 3 mana taa'anii akka hojjetan qajeelfamni haaraan kennameefi. Kana malees lammiileen konkolaataa dhuunfaa gaaziin hojjetan dhiisanii baabura elektiriikii fi baaskileetii akka fayyadaman dhaamameefi. Kutaaleen Ameerikaa lammiileen boba'aa xiqqeessanii akka fayyadaman irra caalatti gaafataman keessaa muraasni Niiwuorkii, Waashingitanii fi Maasaachusetts yommuu ta'u, cufamuun Istireet of Hormuz kun biyyoota Awurooppaa keessattis hanqina boba'aa hamaa uumuun dinagdee Awurooppaa irratti dhiibbaa guddaa geessisaa jira. Sababbiin isaas Istireet of Hormuz boba'aa fi gaazii uumamaa biyya alaa galchuu fi biyyoota Eeshiyaa waliin michuu daldalaa uumuu keessatti shoora guddaa kan qabu yommuu ta'u, Faransaay, Jarmanii fi Neezerlaandii dabalatee biyyoonni Awurooppaa biroo lammiileen baaskileetii fi konkolaataa elektiriikii fayyadamuun boba'aa akka qusatan eeraniifi. Daballii gatiin boba'aa addunyaa kanaa hordofuun biyyoonni Eeshiyaa kan akka Jaappaanii fi Kooriyaa kibbaas qajeelfama boba'aa qusachuu baasaa jiru. Kanumaan wal qabatee akkuma dura ibsuuf yaalatti walitti bu'iinsi baha giddu galeessaa Istireet of Hormuz cufuudhaan hanqina boba'aatiif addunyaa guutuu yaaddoo hamaa keessa galchuun ni beekama. Sababni isaas karaan galaanaa Istireet of Hormuz kun gaazii boba'aa addunyaaf dhiyeessuu keessatti parsantaa 20 achi keessa darbuu fi akkasuma biyyoota idil addunyaa wal qunnamsiisuuf baay'ee murteessaa kan ta'edha. Faallaa kana amma garuu sochiin isarraa biyyoota muraasaaf yoo taate malee irra caalaan biyyoota faallaa Iraan ta'anii al takka irra dabruudhaaf doolaarri miliyoonni 2 kafalanii akka irra dabran yommuu murtii laattu Iraan addunyaan guutuu yaaddoo fi dhiphinaan marfamtee maaltu fala jechuun watwaataa jirti. Sababuma kanarraa kan ka'e sarara dhiyeessii addunyaa kanarratti murtii Iraan murteessite kana hordofuun pirezidaantii Doonaald Tiraamp labsii duraan labsaa ture kaasee nagayaa fi jaalala lallabuu jalqabe. Labsiin inni dura labsaa tureef sa'aataan akkana jettu ture. Iraan sarara dhiyeessii addunyaa kana sa'aatii 48 keessatti gadi hin dhiistu taanaan bu'uuraalee humna boba'aa Iraan irratti haleellaa raawwatuun kan waan oolamuu miti jechuun Iraan doorsisaa ture. Garuu Doonaald Tiraamp sa'aatii 35 booda labsii tana haquudhaan of duuba deebi'uun marii Iraan waliin gaggeeffamaa jiru fooyya'aa jiram. Ani gama kootiin waraana dhaabuuf ajajeen jiram. Mariin keenya Iraan waliin gaarii fi bu'aa qabeessa ta'eeram jechuun aabboo guddaan talfuufuu jalqabeem. Haa ta'u malee dhugaan jirtu akkas mitim. Pireezidaant Doonaald Tiraamp yeroo darbe torban 3 keessatti injifannoo argachaa jirra jedhee irra deddeebiin dubbataa ture. Garuu sochiin boba'aa fi gaazii akka agarsiisutti dhimmi sun bakka hundatti yoo ilaalle jecha isaa kana ni sobsiisam. Sababbiin isaas dooniin boba'aa baatu irra hedduun isaa Peershiyan Galfii fi Galfii of Omaan keessatti dhadhaabbataa jiram. Faallaa kanaa yeroo kana keessatti dooniiwwan Iraan immoo itti fufiinsaan karaa Hormuz kana keessa hojjechaa kan jiru ragaan garaagaraa ni addeessam. Qopheessaan oduu tanaa ana Murteessaa Naasiriin haga qophii biraatiin walitti deebinutti nagayaa fi jaalala isiniif hawwinam.